Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Shaasheetuu baga jiraattan isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sheer, laayik, sabskiraayib godha. Nu jajjabeessa isiniin jedha. Hadhasii qabadhee kasinii dhufee eeyyama keessan malee namni tokko feesbuuka keessan akka seenuu hin dandeenye, feesbuuka keessanii eeyyama keessanii alatti seenee waa tokko godhuu akka hin dandeenye, hattaa yoo imeelii keessanillee qabaate akka seenuu hin dandeenye akkamitti ofirraa dhooggina isa jedhu wajjiin laalla jechaadha. Hanga xumuraatti na faana turaa isiniin jedha. Chaanaalii kiyyaa warri haaraa taatanii Shaasheetuudha. Shaasheetuu nama hedduu banateera maqaa kanaan, kiyyammoo isa kana jechuudha. Shaasheetuu isa kana chaanaala Shaasheetuu isa kana profaayilii isaatiin akkanatti adda baasaatti akkasi hubadha isiniin jedha. Wantoota garaagaraa jala argattu abdadha. Hadhasii FB keenna, feesbuukii keenna namni akka nun hordofne eeyyama keenna malee namni tokko akka seenne akkamitti ofirraa dhoowwuu dandeenya isa jedhu wajjin laallachaadha. Hanga xumuraatti na faana bu'aa isiniin jedha. Amma feesbuuka seenna. Feesbuuka yoo seenne اللهم صل وسلم على نبينا محمد. eessa seenna? Feesbuuka yoo seenne kaane as tuqaa sarara sadii kana tuqna. Isa keessa galla. Isa yoo galle gadi buuna jechuudha. Gadi buunee setting in the private jedhu kana tuqna. Jala kana setting in the private ka jedhu kana privacy ka jedhu kana tuqna. Ammas setting tuqna jechuudha. Setting kana tuqna. Isa booda keessa dhumna. Isa booda password in the security kan jedhu kana bira dhumna. Isa kana jechuudha. Password in the security isa jedhu kana bira dhumna. Isa bira yoo dhumne ammas gadi dhufna. Gadi dhufne ammas use to factory authentication ka jedhu kan tuqna. Use to factory authentication isa kan tuqna. Isa yoo tuqne kana irraa kana jijjiiranna. Text message kana irratti sanduuqa tana gurraachisena jechuudha. Achi booda continue tana tuqna jechuudha. Continue. Achi booda lakkoofsa keenya nuu fida. Egaa lakkoofsa nuu fide continue jenna jechuudha. Continue. Continue tuqna. Achi booda koodii nuu fida. Dijiitiin eegganna. Dijiitii nuu fida. Digit koodii nuu fida. Dhufee jira. Koodiin nu dhufee jira. Achi booda danii tuqna. Continue kana tuqna. Achi booda dan ka jedhu kana tuqna. Dan achi booda danii kan erga tuqne
haala kanaan yoo hidhee jenne bilbila keenya isa jalaa kana immoo banii goona reverse text isa kana bana immoo qabacha inni kun akka namni tokko yoo seenu meseejiin akka nu dhufu namni tokko bilbila FB keenya seenuu barbaade meseejiin akka nu dhufu advance kana jalatti receive text notification about new message post in the more ka jedhu kana ooni godhuu qabna jecha isa kana ooni ta'uu qaba. Kana booda namni kamuu FB kan kee Facebook kan kee namni kamuu si duuba osoo ati hin beekne seenuu hin danda'u hatta emailii kee illee yoo qabaate ofirraa hiiteetta jechaadha. Bifa kanaan ofirraa eeguu dandeenya jechaadha. Yeroo biraa waan biraa qabadhee isinii dhiyaadha. Hanganaaf nagahaan nu tura isiniin jedha. Fayyaa ta'a.